ምን አታገናኝም እንዴ አንተ ምን ሆነህ ነው? ፈራ እንዴ ይሄን ያክል ልጁን ድምፁን ብቻ ልስማና ማለት ነው። ላስረዳህ ሴቶችም አሉ በሰዓቱ ማለት ነው። ሴቶችም አሉ ሌሎች። እሺ እነሱን ሰድጄ ግዳጅ ነው ተናካይ ሆኜ እነሱን ወደ ሰፈር ሰድደናቸው ማለት ነው። ወዴት? ወደ ሰፈር ነው የምትወስደው? እነሱ ሰፈር አለ እዛው አካባቢ። እሺ እኔ ወንድሜ እንደውም እዛው ነው። ምን ነው እንደዚህ ልጆች መላማት ምናምን አይ ፋቶ በቃ ወንድሙ እየደወለ ነው ምናምን ቢሏል። የምታስገባ ከሆነ በዚያ አካውንት አስገባ። አንድም ሴት በቃ ወንድ ማለት ነው። ስማ ፈራ እንዴ ይሄን ያክል አንተ ምን ነው ብትፈራ ኖሮ ወንድ ብትኖር ኖሮ ማለት ነው። አንተ ወንድሜ ህዝብ ብትኖር ማለት ነው እንደዚህ አታወራም። ወንድሜ ቢኖር ሳይሆን እኛ ይኸውልህ እንኳን አንገን ታከናለ እሱም ሹፌር እንደሆነ እዛ ነው ሹፌር እንደሆነ ነግሮት ስልኩን ተቀብዬ ሂድ ብዬ ሰድቼዋለሁ። ምን አልከኝ? ስልኩን ተቀብዬ ማለት ነው። ተው በቃ ተው ይቅርታውን ማለት ተው። ኧረ እንደዚህ እንኳን አትሆን ተው። ግን አንተ እንደዚህ ትሆናለህ። አንተ የምታስገባ ከሆነ አስገባና ልጁን ጌድ ብሎ አገናኛለሁ። እኔ ምርቦኛውን እንጀራ ልበላ ነው። የምታስገባ ከሆነ ይሄን እስከ 60 ነው እንጀራ መለሱ። በቃ አሁን ትንሽ ቆይቶ ያገናኛለሁ ወይ ኮንፈረንስ ነው ወንድሜ ጋር ደውዬ ስልኩ ይቅርታ እያለኝ ነው አስገባዋለሁ። እንደውም ቆይ አንዴ አሁን እየደወለ ነው። ቆይ እሺ አስገባ ማለት ሄሎ አይ እና ልጆች ተዋቸው ወደ ይቀመጡ እየመጣለሁ። አዎ ወጣናል። በዛ በኩል ወጣናል። በስተቀኝ በኩል አዎ ተቀምጧቸው አንድ ሰው እንዳይረበሹ ሴቶችም እንዳይረበሹ በቃ እና ደግሞ እሱ የአቤል ነው አቦል የሚባለው ወንድሙ እየደወለ ነው። ታገናኝ በኋላ አዝቶ ተራራ ቻው አካደም ነው ሄሎ አቤት እና ምን አልከኝ? ያስገባል እንዴ ነው ደምጽ ለሰማ ያብራዝ ምን ነው ሳልተባለ እንደምትዘጋዝጋለ አታስገባም? አላስገባም። ድምፁ ከመው አስገባም? አዎ አላስገባም። አንተ ተወኝ በቃ አታገናኘም እንዴ አንተ ምን ይሄን ያክል የምትፈራው አንተ ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ? አውራው ሄሎ ወይ አሞ አካሚ ሄሎ አጠቁኝ ስለየበላ ነው። ቆይ የማይበላበት እሺ ይብላና ደውልልኝ አንተ። እኔ አስገባለሁ ደውልልኝ። አስገባው ከዛውጭ ሁለተኛ እንዳይደው በሰነ ስራ ልስማ በእናትህ ከላ አንተ ደግሞ ይኸውልህ የምታስገባ ከሆነ አስገባና ነገ ውስጥ ላይ ልላክልህ። ከዛውጭ በቃ ለሰማ መጀመሪያ በሰነ ስርዓት እኔ እኮ ሹፌር ነው አሮጠን ሹፌር ነው ያለው ዳሽ አው ወይ አንተ አሁን እየረበሽኝ ነው እየጨመረሽ ወይ አስገባና ስማ እኔ ጉትን እመጣለሁ ችግር የለውም ኦኬ ነው አሉት አና ደባው ልዩ አሁን እንጀራ እየበላ ነው ያወራል ችግር በቃ መልሼ እደውላለሁ ጠብቀኝ በልቶ ይጨርስ Haleella faannoon gaaddisa sodaachisaa uummata Wallagga Bahaa irra jirudha jechuun hayyuun Oromoo Dr. Salamoon Hungaashee ibsan. Saayinsistii akka addunyaa argannoo qorichaan beekamtii qaban keessaa tokko kan ta'an Dr. Salamoon Hungaashee waa'ee haleellaa Wallagga Bahaatti faannoon raawwatamaa jiru gaaddisa sodaachisaa jechuudhaan fuula feesbuuka isaanii irratti maxxansaniiru. Addunyaan bakka biraallee miidiyaa irraa akkuma argaa jirru uummanni keenya Wallagga Bahaa gubatee lubbuun isaa darbaa jira kan jedhan hayyuun Oromoo kun ummata kanaaf gargaarsi akka barbaachisu himan. Kanaan dura baadiyyaan Oromiyaa nageenya amansiisaan keessa ture dhiyeenya haala sodaachisaa ta'een dabarsaa jira jedhaniiru. Xiyyeeffannaan addunyaa rakkoolee biroo irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u dhaabbanni dubartoota Oromoo idil addunyaa duula jeequmsaa hammaataa dhufe kan godina Wallagga Bahaa gara gaaga'amaaf abdii kutannaa hamaatti geessaa jiru daddaffiin akka dhaabbatu waamicha dhiyeessuu isaa yaadachiisaniiru. Gabaasawwan ba'an irratti suuraalee viidiyoon nama shororkeessan hedduu argamuu isaa himanii haalli naannichaa akkaan dhiphisaa akka ta'e caqasaniiru. Dr. Solomoon
Kadarbee hafuu ka fuulduraaf abdii waan ta'u irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa akka ta'edha. Gochoota ammeenyaa kana kan adda taasisu haleellaan naannicha keessatti raawwatu akka hamaa kana manaayisuuf gaddisiisu ta'uu isaadha jedhu. Haleellaan kun hawaasa nagaa irratti ka xiyyeeffatu barreeffama isaanii keessatti eeruudhaan balaa fi gaaga'ama kanaan namoonni murteessoo utubaa hawaasichaa ta'antu lubbuu dhabaa jira jedhaniiru. Akka kanaan hagayya 19 bara 2026 hoogganaan baankii Awwaash ka ta'an obbo Lammeessaa Mangistuu fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa irraa immoo obbo Maammush Maaruu namoota murteessoo haleellaa faannoon giddaa keessatti raawwatteen lubbuu dhaban akka ta'an caqasan. Kana malees barreeffama Dr. Solomoon keessatti haleellaa faannoon giddaa ayyaanaatti raawwate kanaan ogeettii fayyaa akka taateef deessiftuu harmoolii akka taate aadde Likkituu Amanuu Hangarguuteet haleellaa kanaan gubattee lubbuun ishee darbuu caqasaniiru. Kana malees maanguddoon waggaa 65 obbo Amanuu Hirphaa Biduu dhukkubsatanii riiferii ta'anii gara Naqamtee imalaa utuu jiranii ambulaansii waliin gubachuu isaanii caqasan. Dhaabbata dubartoota Oromoo idil addunyaatti hooggantuu ka ta'an aadde Dinqinash Kitilaa nuti akka haadholii fi obboleettiitti gocha gara jabinaadhuma hin qabne dhala namaa nagaa irratti raawwatamu damdamachuu hin dandeenyu jechuun ka caqasu barreeffamni Dr. Solomoon iyyanni dubartoota Oromoo kun qaamolee dhimmi ilaallatu hundaa irratti akka xiyyeeffatu ibsan. Kanaanis iyyanni isaanii kun mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii, mana maree mirgoota namoomaa, ministeera dhimma alaa US, gamtaa Awurooppaa fi mootummoota addunyaa mara bira qaqqabuu himaniiru. Yakka gara jabinaan guute kana dhaabsisuuf dhaabbileen idil addunyaa humna qaban tarkaanfii amansiisaa fudhachuu akka qaban gaafatan. Gaaffii dubartoota Oromoo kanaaf deebii addunyaan deebiseen tarkaanfiin lama akka fudhatamuu qabu abdii qaban ibsaniiru. Kunis namoota nagaaf eegichi amansiisaan akka taasifamuuf akkasuma kanneen yakka raawwatan seeraan akka gaafataman taasisuu akka qaban waamicha dhiyeessu. Haleellaan faannoo irratti gadaa koomaandoo ka jedhamuun fudhatamuu yoo eegalutti araarri taa'ame. Yeroo hedduu wayitaa haleellaan faannoo raawwatu furmaata hundee kennisiisuu irra mala yeroof qabbaneessuu jedhutti dhimma ba'achuun mootummaa gaaga'ama hamaaf uummanni akka saaxilamu taasiseera jedhan. Rakkoo kana irraa akka ka'e humni faannoo hundeen dhabamsiifamuu hanqachuun irra deddeebiin haleellaan uummata nagaa irratti akka raawwatamu ta'e. Akka kanaan tibbana faannoon haleellaa jabeessuun booda mootummaan humna waraanaa gadaa koomaandoo jedhee gara sanatti bobbaas. Humni kun hanga ta'e uummata irraa faannoo deebisuu yoo eegalutti marii nageenyaa jedhamuun araara Oromoo fi Amaara gidduutti haa bu'u ka jedhu akka taa'amaa jiru ajajni darbe. Akka kanaan tarkaanfiin gadaa koomaandoon fudhatamu dhaabsifamee gara marii araaraatti taa'amee jedhan. Kun ammoo humna faannootti lubbuu horuudha ka jedhan namoonni hedduun haalaan qeeqaniiru. Kana malees mootummaan tarkaanfiin utuu hin fudhatamin dursee uummataaf eegicha gochuu hanqachuun erga faannoon uummataa leelee booda tooftaa bu'aa siyaasaa isaaf buusuun kun ogumaan kee baheera jechuun sirrii miti jechuun qeeqxonni yaada dhiyeessaniiru. Dhugumaan mootummaan uummataaf bakka qaba taanaan faannoon haleellaa uummata irratti taasisuu dursee nageenya uummataa kabachiisuu qaba jechuun qeeqni dhiyaate. Kuta'ee Wallaggatti qabataa araara jedhu yeroo humna finxaalessa faannoo irratti tarkaanfiin fudhatamuu jalqabe dhaabsifamaa jechuun jiraattonni komii isaanii dhiyeessaniiru. Gidduu kana saanaa giddaa ayyaanaatti shirri kun raawwatamaa akka jiru kan himan maddeen mootummaan faannootti lubbuu horuuf hojjetaa jira jechuun qeeqaniiru. Jiraattonni waan jedhan nageenyi waaraan naannoo sanatti kaduuf humna finxaalessa faannoo irratti tarkaanfii jabaan fudhatamee humni finxaalessisuun naannoo sanaa yoo qulqullaa'e qofaa jedhu. Haa ta'u malee mootummaan garuu faannoon naannichaa akka dhabamu kan hin barbaanne rakkoo guddaa akka ta'e ammoo haala kana ta'uu isaa ibsan. Nageenyi uummataa sababaa kanaa sirnaan bakkatti deebi'uu hin dandeenye jedhu. Kana malees warra faannoof da'oo ta'u seeratti dhiyeessuu meeshaa waraanaa seeraan ala hidhatan irraa hiikuutu fala ture ka jedhan hawaasni mootummaan ammoo kanaaf fedhii agarsiisuu dide jechuun komatu. Kan kana achii qabata araara jedhuun wanti amma giddaa ayyaanaatti taasifamaa jiru roorroo uummata irra bubbulchuu akka ta'e dubbatan. Kana haleellaa raawwatu humna finxaalessa faannoof deeggartoota isaa qacaasaa mootummaa araara jedhee walitti waamu uummata ka jedhan namoonni yaada kennan. Mootummaan humna finxaalessa faannoo Wallagga keessa socho'u waliin hariiroo kan hin qabne yoo ta'e qabata araara jedhuun humna sana baraaruu dhiisee tarkaanfii tibbana fudhachuu jalqabe jabeessee itti fufuu qaba jedhaniiru. Haa ta'u malee mootummaan faannoon naannichaa akka hin banne jabaatee ammoo aangoo isaafis yaaddoo ta'uu akka hin qabnetti humna uummataa ajjeesuu hojii godhatu naannicha qubsiisee tursiisuu filateera jedhan. Mootummaan gaafa ka'u uummata nagaayyuu dirooniin haleelu tarkaanfii faannoo dhabamsiisa jedhu sirnaan fudhachuu hanqachuun balaa guddaa hordofsiisuu isaa himan. Shirri araara jedhu rakkoo hawaasaa kan hin furre muuxannoowwan kanaan dura irraa arguu himanii bara 2014 ji'a caamsaa keessaa jaardagaa jaartee bakka addaa shuluqqee jedhamutti karaa qaama mootummaaf jaarsolii jedhamaniitiin uummata walitti qabanii araara jedhamuu maddee yaadachiisan. Sana booda baruma sana keessa hagayya 23 bara 2014 uummata aanaa Horro Bulluq
ganda Bonee Abunaa nama 39 bakka tokkotti fixanii jedhan. Achi booda bara 2015 gaafa guyyaa 12 kaasee uummata aanaa Jaardagaa jaartee nama 200 oltu magaalaa Jaardagaa keessatti humna finxaalessa faannootiin dhume jechuun ibsan. Aanaalee akka Kiiramu, Giddaayyaanaa, Abee Dongoroo fi Amuruttis yeroowwan garaa garaa qabataa araara jedhuun gochaan humna finxaalessa faannoo baraaruu raawwatamu ibsanii humni kun ergasii of ijaaree uummata irratti daguuggaa raawwachuu caqasan. Humni finxaalessa faannoo naannawaa sana socho'u yeroo haleellaan humnoota mootummaa Oromiyaatiin itti cimu dafee maanguddoota caasaa mootummaatti ergee qabataa araara jedhuun haleelamuu irraa of baraaraa jedhan. Ergasii ammoo qophii gahaa taasisanii haleellaa isaaniitti akka deebi'an dubbatan. Ammas akka kanaan humni nama keenya ambulaansii waliin gube bara baraan tooftaa araara jedhuun of baraaruu bare kun araara jedhee maanguddoo ergee caasaa mootummaa uummata walitti qabsiisaa jira jechuun qeeqaniiru. Guyyaa akka faannoof golgaa ta'u irraa adda akka hin taane jiraattonni himaniiru.